Qondaalonni bilisiginnaa Oromiyaa rakkoo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jiru irratti wal himachuuf yaada waliif faallaa kennuu itti fufaniiti jiru. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa tibbana miidiyaaleef kenneen haleellaa mootummaan naannichaa riphee loltoota irratti fudhataa jiruun rakkoon nageenyaa fooyya'aa jira jedhe. Dubbi himaan Idil Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaatiin yaada VOA afaan Oromoof kenneen tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan irratti fudhachaa jira jedhuun dhugaa kan hin taane inumaayyuu waraanni mootummaa injifatamaa akka jiru dubbate. Dhugaan lafarra jiru kufaatii sirnichaa agarsiisa. Wanti lafarra jiru ibsa isaanii wajjin waliin fakkaatu jedhe. Deetaan ministeera nagaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a gama isaatiin bara darbe aanota muraasa keessa rakkoon nageenyaa ture. Bara kana garuu godinoota 8 ol keessatti rakkoon nageenyaa mudatee jira jedhe. Obbo Taayyee Danda'a yaa'ii idilee caffee marsaa lammaffaa tibbana geggeeffame ilaalchisee barreeffama toora feesbuukaa isaa irratti tibba darbe barreesseen adeemsa yaa'ichi ittiin geggeeffame irratti komii qabu ibseeti ture. Akka kootti gabaasaan nageenya irratti dhiyaata caffee kabajamaa waan madaaluun seenee bara taree yeroo kana baatii muraasa keessatti nagayaa buufna jedhamee ture. Gabaasni ammoo namoonni lakkoofsaan xiqqaa hin taane harka kennatu meeshaaleen garaagaraa qabamu daandiiwwan cufaman banamuu fi gandooleen muraasni diinaan qabaman gadi lakkifamuu hima jedhe. Kana malees kan jedhe deetaan ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a miidhaan uummataa fi qabeenya irra dhaqqabe gabaasa mana mareetti dhiyaate keessatti mul'anne jedheeti jira. Akka Shawaa Kaabaatti ammoo ragaan qabnu fulbaanaa gamanatti namoonni nagaa 210 ajjeefamu, namoonni 109 qaama hir'atu, manneen 526 gubatu, sangaan hiyyeessaa 410 qalamu, mallaqni callaan biiliyoona takka tuqaashan saamamu, manneen barnootaa 195 cufamuuf barattoonni 75,000 barumsa dhabuu argisiisaa jedhe. Gaafa itti dhiyeenyaan qoratamu sanaa oleyyuu ta'uu mala. Garuu yoo Shawaa Kaabaatti hangana ta'e Gujiif Wallaggatti hangam ta'innam Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti hoo miidhaan ga'e hangami jechuun gaafate. Rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamuu wal qabate jiraattonni yeroo garaagaraatti yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin loltoonni mootummaa qabata da'oo waraana bilisummaa Oromoo jedhuun reebicha saamicha hidhaa ajjechaa uummata irratti raawwataa jiraachuu ibsu. Manneen uummataa gubuun ammoo bal'inaan akka adeemsifamaa jiruu fi sangoota qotee bultootaa qalanii nyaachuun baratamaa akka ta'e jiraattonni ni himu. Rakkoo nageenyaa uummanni keessa jiru kanaaf mootummaa bilisiginnaa kan komatan miseensonni bilisiginnaa obbo Taayyee Danda'a fi Hangaasaa Ibraahim rakkoo Oromiyaa keessaatiif gaafatamaan mootummaa naannoo Oromiyaati jedhu. Deetaan ministeera nagaa fi miseensi caffee Oromiyaa Taayyee Danda'a haalli Oromiyaan keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Dhiiraa dubartiin gudeeddamaa jiruun bara abbaan gadaa itti ajjeefamurra geenyee jirraan namni bahee galuu dadhabee jira jedhe. Rakkoo uummanni keessa jiru kana murni Oromiyaa bulchuun milkaa'ina giddu galeessaa jechuun waama kan jedhu qondaalli olaanaan bilisiginnaa turtii BBC afaan Oromoo wajjin taasiseen abbaan gadaa osoo ajjeefamuu uummanni osoo dararamuu milkaa'inni giddu galeessaa hin jiru jedhe. Hundaa olitti garuu nagaa uummataa tiksuuf itti gaafatamummaa kan qabu mootummaadha. Kanaaf rakkoo amma Oromiyaa keessatti ga'e kanaaf itti gaafatamummaa olaanaa kan fudhachuu qabu mootummaadha jedhe. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Hangaasaa Ibraahimis gama isaatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti uumamuuf itti gaafatamaan garee Shimallis Abdiisaatiin durfamu jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. Imalli galatoomaa Ameerikaa kaabaa itti fufee jira. Durataa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa KFO Jawaar Mohammad hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa wajjin magaalaa Torontootti marii bal'aa taasisaniiti jiru. Waltajjii kanarratti qabsoon Oromoo sadarkaa akkamii keessa akka dabartee fi maalirra akka geesse jiddu gala godhachuun Jawaar hawaasa mariisee jira. Bu'aa bayii qabsoon Oromoo keessa dabartee fi sadarkaa qabsoon Oromoo irra geesse barruu eessa geenyem akkamiin as geenyem garam deemaa jirra jettu dhiheessuun qabsoo gara fuulduraatti maaltu godhamuu akka qabu irratti yaadota bal'aa kaaseera. Adeemsi qabsoo Oromoo sirnoota dabran keessatti haala akkamiin akka deemaa turee fi har'a immoo sadarkaa maalirra akka jirus hirmaattota marichaatiif ibseera. Qabsoon Oromoo hanga har'aatti gulantaawwan yookaan sadarkaa 3 keessa dabarte kan jedhu Jawaar tokkoffaan sochiiwwan uummata dadammaqsuuf taasifamanidha jedhe. Kanas akka fakkeenyatti kan kaase sochii afran qalloo sochii Maccaa fi Tuulamaa, sochii Baalee, raadiyoo Maqdishoo fi kanneen birooti. Sochiiwwan kunis bara 1950 fi 60 keessa raawwatamaa turan. Lammeessoon ammoo uummata dammaqa jaarmiyaatti gochuun caasadhaan ijaaruu ta'uu ibse Jawaar qubee qoruun gulantaa qabsoo Oromoo lammaffaadha jechuun ifaajee Dr. Mahammad Rashaad fi Hayilee Fidaafaa yaadachiise. Fakkeenyaaf mallattoo waloo kennuu fi qabda jechuun Oromoon ijaarumsa sadarkaa lammaffaatti mallattoo waloo kanneen akka odaa kana beeksifachuu irratti qabsaa'aa akka ture eereera.
Abaa hundeessuun jaarmiyaa jaarrachuun gulantaa qabsoo Oromoo 1970moota keessaati jedha Jawaar. Bara 1990moota boodam ammoo afaan ofiitiin barachuun waa hedduu akka jijjiiree dubbate. Hayyoonni Oromoo akka biiriyookiraasii biyyattii fi ijaarama bulchiinsa Oromiyaa irratti hirmaatan karrisaa qabu hime. Uummanni Oromoo magaalarraa dhiibamee baadiyyaa keessa jiraataa tures gara magaalaatti galuu akka jalqabe ibseera. Kun gulantaa qabsoo sadaffaa ta'uu ibse. Bara 2018 booda immoo qabsoo waggoota 50 olii boodam wayitiitti Oromoon gara aangootti dhufeedha jechuun ibse. Dura taa'aa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaam Koongiresii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohammad. Garuu Oromoon sirnarratti qabsaa'ee kuffisuu malee aangoo qabachuun isaaf haaraa waan ta'eef ittiin of taliguu hin dandeenye jedhem. Sirna PP keessatti kan Oromoon mudate kana kan jedhe Jawaar hawwii fi mirqaanni qabsoo waggaa 50 booda nuti ni arganna jennee eeggachaa turre guddaa tahuu fi qophiin bulchiinsaaf nuti taasisaa turre xiqqaa tahuun rakkoowwan hedduu akka Oromootti nu mudeeraas jedheera. Rakkoon kun waldura dhaabbannaa cimaa uumuun biyyattii hanga waraanatti ceesiseeraas jedhe Jawaar. Sochii qabsoo Oromoo warraaqsarraa gara bulchiinsa lafa qabsiisutti deebisuuf osoo carraaqnu rakkoon keessoo nutti uumame jechuun jijjiirama bara 2018 booda taateewwan uumaman ibsam. Aangoon PP'n qabachan gammaatti legitimate hin taane jechuun daddaaqaa jiraachuu simeera. Kanaaf haalli amma keessa jirru mootummaafis mormitootaafis uummataafis kasaaraa ta'uu dubbate Jawaar Mohammad. Carraa dhufee dabru cufa Oromoon waan dursee sirriitti ittiin qophaa'iniif dhabaa jira jennee waan yaanneef akka KFO'tti xiinxala cimaa taasisuun jaarmiyaa imaammata cimaa qabatee socho'u taasisuun jabaannee hojjetaa jirras jedhe. Carraa dhufee dabru cufam Oromoon waan dursee sirriitti ittiin qophaa'iniif dhabaa jira jennee waan yaanneef akka KFO'tti xiinxala cimaa gochuun jaarmiyaa imaammata cimaa qabatee socho'u taasisuun jabaannee hojjetaa jirras jedhe. Dura taa'aa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee alaa KFO Jawaar Mohammad gaaffiiwwan kallattii garaagaraatiin hirmaattotarraa ka'aniifis deebisuun hawaasa wajjin marii bal'aa taasisee jira. Pirezidaantiin Waldaa Barreessitoota Oromiyaa Obbo Roobinaa Shuumii haasaa taasisaniin badhaasichi sadarkaa qulqullina ogbarruu afaan Oromoo fooyyessuuf qooda olaanaa ni qabaata jedhaniiti jiru. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Guyyaa ogbarruu Oromootiif dungoon hin dhaabne itti qabsiifame akka addaan hin cinne daran itti finiinsamu. Guyyaa imaanaa dhaloota dungicha qabsiisee ofitti fudhachuuf dhaloonni har'a jiru itti wal ga'eedha. Keessummaa sagantichaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaas waltajjii sanarratti haasaa taasisaniin sochii ogbarruu afaan Oromoo har'aatiif obbo Gaaddisaan gaaddisa dhaabanii dabran jechuun gumaacha obbo Gaaddisaa Birruu jajanii jiru. Badhaasichi maqaa barreessaa hangafa Gaaddisaa Birruutiin kan moggaafame yoo ta'u barreeffamoonni kalaqa dhaloota ammaatiin barreeffamuufis ogummaa barreeffamaa sadarkaa eeggate akka ta'uuf badhaasni ogbarruu kun karaa nisaa qaajani. Oromoo waan jedhu yaa nama har'aa kan jiru waan gaafattu kan du'en kaafattu yaa gowwaasi durri bowwaa jedha. Wanni waan du'e kaasu katabbiidha. Wanni waan du'e kaasu du'aa ka'uun hin danda'ama. Oromoonis du'aa ka'aa jira. Sirni badhaasaa ogbarruu gaaddisaa kun akka biyyattiitti kan jalqabaa ta'uusaa fi bara kana barreessitoota ogbarruu Oromoo bara 1990 hanga 2000 gidduu jiran qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uusaas barreessaan Waldaa Barreessitoota Oromiyaa obbo Lalisaa Indiris Adam ibsa waltajjii irratti kennaniin himaniiti jiru. Gosoota adda addaa qabna ogbarruu barreeffamaa marayyuu keessattuu leeriks yookaan wallee dabalate. Maaliif jalqabni isaa ogbarruudha walaloodha isarraa ka'ee fiilmii iskiriptii diraamaa kanneen kana dabalatee gaaddisaa awaard waggaan ni badhaasa jechuudha. Bara kana garuu kan nuti yaanne barreessitoota ogbarruu ammayyaa Oromootiif bu'uura ka'anii darban galateeffachuudha beekamtii kennuurraa isintu fakkeenya nuuf ta'e isintu karaa nuuf ta'e jechuurraa jalqabna yaada jedhuuni kan kaane. Sirna badhaasaa kanaanis barreessaa Masqaluu Baalchaaf badhaasa bara jireenyaa Lifetime Award nama umrii isaa ogbarruu waliin dabarse ja'amuun badhaafameeti jira.